Ashamaa jirra jirtu harka fuunee nageenya jaalalisniif haa baay'atu sin jechaati. Egaa warri YouTube kan koo faaraa taatan subscribe taasisuudhaan maatii ta'aadha. Egaa har'aa waan gammachiisu waan nama gammachiisu isinii qabadhee dhufee jira. Yeroo baay'ee waa'ee ijoollee biyya hambaa kanaa waanuma boo'icha waanuma gaddaa waanuma nama gaddisiisu waan qalbii nama cabsu dhageenya. Keessumaa immoo dhiyeenya kana keessa ijoollee hedduun kaan isaanii dhukkubsatanii kaan isaanii du'anii reeffa isaaniitu galaa jira. Waaqayyo egaa biyya ormaatitti bahanii afuurraa nama yaa oolchuu carraa akkasii waaqayyo namaaf laatini. Inni du'e already boqoteera, maatiitti garuu waan baay'ee ulfaatudha. Dhalli ofii baatee walatti aftu baay'ee qalbii nama cabsa. Kan wal'aannatanii nama biratti boqote sana wayya sanaaf egaa siifuun nagaan gara biyya ishee galtee jirti. Siifuun egaa namoonni tarii waa'ee dhimma siifuu kana duratti dhageessanii gurraa hin qabne. Micayyoon kuni dhukkubsattee turte, dhukkuba sammuu qabdi. Egaa akka isheen jettetti yeroo tasgabbooftee haasoftu namticha arabicha biiroo hojjetutu yuuti waan jaallatuuf itti hojjisiise jechuudha. Garuu ishiin isa waliin hariiroo kamuu godhachuu hin feetu. Yeroo hojii galte micayyitti inni dhukkubsattee namaan wal loltii hin hojiin hojjettu akka nama sammuu dhukkubuu taati jechuudha. Yeroo dheeraadhaaf egaa guyyaa wayii konkolaataa jalayyuu buutee kan turtu masiin faan qabanii. Erga qabanii iddoo bultus mijeessanii fi eddas immoo bariisaa deemtee tiijin waaqayyo ishee eebbisu. Namni namaaf qoricha namni namaa fi daawwadha beektanii lafa namni hin jirretti lammiin ofiyyoo nama bira akkasitti dhaabbatu. Micayyoo kana ejaa namoonni kun gargaaran ejaa namoonni kun ofitti ishee qaban lubbuun ishee guyyaa kana eegdee nagaa maatii isheetti galte jechuudha. Baga waaqayyo ishee gargaaree waaqayyo baga maatii isheetti nagaan ishee deebisee maatii isheerree gammachiise. Omaa miti qarshiirree dhabanii nagaa mana ofiitti deebi'anii galuu waan tokkodha. Yoo nageenyi jiraate akka amantaa isheetti gara amantaa isheetti deemte tarii kadhannaan taasifamee fi fayyitee hafuurri seexanaa kun gallakkisee yoo sirroofte immoo bakka barbaade deemtee hojjetachuu dandeessi. Yoo nagaan fayyaan ofii jiraate namni lafa deemu lafa barbaadu deemee hojjetee jijjiirrata. Of jiraachisuun nadha'u biyya keessattis ta'u akka barbaadu osoo hin taane akka waaqayyo isaaf eeyyametti kan reessaa onuma jiraata jechuudha. Sanaaf kan barbaachisu waan hunda caala fayyaa ofiiti. Baga waaqayyo nagaa ishee taasisee nagaan gara biyya ishee galchee ani gammadee jira. Akka kootti nagaa mucattiin kun galuu isheetiif yeroo baay'ee kan arginu boo'ichaa gaddaa ebelu kan jedhamtu boqatteerti reeffa gashuuf qarshii walitti buusaa kan jedhamudha. Guruuppiiwwan garaagaraa keessatti laayivii irratti akkuma argitanii. Sanaafi micayyoon kun nagaan galuun ishee hunda keenya iyyuu nu gammachiisa jedheeti yaada. Waaqayyo hunduma keessan immooyyuu lafa jirtanii nagaan biyya keessanitti maatii keessanitti maatii nagaatti sinaa deebisu. Egaa siifuun bifa kanaatiin gara biyyaa galtee jirti. Galuu didde malee durayyuu garuu uummanni gargaarree gashinachaa turanii. Isheen immoo maatii koon gargaaruu barbaada hojjedhee galuun barbaadu jijjiiramuun barbaada jechaa turte. Yeroo sammuun ishee nagaatti deebi'u hojjechuu feetii hojii nagashaa jechaa turte. Ani biyyan galuu hojii galeen hojjedheetti kan diddee duraree dhukkubsattee baate lammatarree mana namaa deemtee namitti silliskitee jedhaniyyuu guyyaa tokkommoo lama qofa bultee deebitee baate maaliif hin dhukkuba yeroo lafa hojiitti deebite waan ta'eef hojjechuu hin dandeessu itti ka'a. Egaa baga waaqayyoon ishee gargaare hundumaafuu viidiyoon kana dura sagalee ishee ofii isheetti haasofte poost godheen jira. Yoo barbaadan deemtanii ilaaluu dandeessu waa'ee ishee jechuudha. Taamneel irra barreeffamni jira waan ta'eef waan ishee qunname maaltu akka ta'e maaltu akka ishee irratti raawwate afaan isheetiin laayiv irratti dubbattee turte. Namtichi biiroo akka qoricha itti hojjisiisee akka ishee barbaadu haati manaa isaa dhiifama. Haati manaa isaa qulqullina hin eeggattu ati qulqullina kee eeggattaa ati baay'ee namatti toltaa ati baay'ee bareeddaa wantoota akkasii naan jedhaa ture yeroon biiroo isaanii turetti ani garuu hedduu itti laanne malee yeroo sanatti jettee turte. Egaa sanuma sanarraan kan ka'e namtichi itti hojjisiise jechuudha. Sababbi inni hojii seexanaa kana itti hojjete namtittiin irree dubartii taate dubartiin dubartii jaalachuu jechuun ani hin beeku dhugaa baay'ee nama jibbisiisa haasa'uu dhumtisaayyuu nama jibbisiisa mokkam. Innaa waan akkasii faatu na qunnamee tureetti micayyoon kun egaa'e. Waaqayyo immoo qormaata sana hunda keessaa ishee baasee jira. Waaqayyo namaatis malee namni ofii eegee hin danda'u. Qormaanni kallattii kamiin akka namatti dhufu hin beekamu. Yeroo tokko
lafa hojiitti qofa miti namni kan qoramu kun namoota akkasii kanaan irree biiroo keessatti irree qoramuutu jira. Lammii ofiitiin irree rakkinni garaagaraa namarra gahuutu jira. Ijoollee nama lammiidhuma isaaniitiin darbanii gurguraman meeqatu jira. Duriyyoota hin taaneef hojii hin taaneef hojii badaadhaaf wantoota garaagaraa haraada garaagaraatiin kan qabaman immoo sababa sana dagachuudha. Ijoolleen jireenya isaanii jibbanii callisaniituma kaayyoo bahaniif san dhiisanii callisaniituma jiraatan meeqatu jiru kan gabbahanii hin dubbanne jechuudha. Sanaaf micayyoon kun osoo jireenyi ishee akka sanatti hin badin nagaa hangaltee jirti. Egaa hunduma keenya Waaqayyo nagaan biyya keenyatti nu haa deebisu. Nagaanaaf ta'a hundi keessanuu. Aga viidiyoo biraa walitti deebinutti subscribe taasisuudhaan maatii ta'a. Yaada qabdan barreessaa. Gaafii jiru yoo gaafis qabaattan barreessuun ni danda'ama jechuudha. Nagaanaaf ta'a. Turtii bareedanaaf qabaadhaa.